Qoosaa Rooberti Mugaabee akka malee nama kofalchiisan paartii 3. Aadamii fi Hawa osoo Chaayinaa tahanii jannata keessaa hin baanu turreem. Sababni isaa muka Rabbiin irraa dhorke dhiisanii akkuma Chaayinotaa bofa nyaatan turanii. Paartiileen siyaasaa yeroo filannoodhaa akkuma paastarootaatti fuuldurri keessan bal'ina ja'anii ummatatti lallabuum. Garuu erga filannoon dabartee booda akkuma Yahuudotaatti ummata ganuum. Obboleessa kiyya dubartii garaa qabdu gizeenii fi karaa gubbatti garte kabajiim. Sababiin isaa walqunnamtii saalaa akka raawwatte ragaa guutuudhaa wajjin. Sababiin isaa walqunnamtii saalaa akka raawwatte ragaa guutuudhaa wajjin karaa gubbaa deemuu caalaa wanni ulfaatu hin jiruum. Afrikaan sanduuqa qabeenyaan guutameedhaam. Rakkoon garuu qulfiin sanduuqichaa biyya biraa keessa jiraam. Ilma sooressaa yoo ni fitaate zabanyaa mana keessanii kabajiim. Sababiin isaa abbaa kan kee ta'uu malaam. Jechoota Rooberti Mugaabee ammas akka bal'inaan itti fufnu feenaan chaanala kana follow, like fi share, repost akkuma duraan godhaa turtan godhaa isiniin jechaa